Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabu jecha har'as viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe linkiiwwan viidiyoo adda addaa kan YouTube chaanalii keessanii, kan Facebook keessanii, kan viidiyoo garaagaraa kan namoota biraas ta'uu danda'a. Linkii akkamitti argachuu dandeenya warroonni naan jettan jirtan. Kana qofa osoo hin ta'in linkii YouTube keessanii yookaan immoo kan viidiyoo keessanii tokko yookaan kan aappiiwwan adda addaa jechuudha. Argachuudhaan akkamitti YouTube keenya irratti yeroo viidiyoo gallakkifnu descriptionii viidiyoo sanii jalatti akkamitti linkiiwwan aappiiwwan adda addaa kan viidiyoowwan keenya kan kana dura YouTube keenya irratti gallakkifne akkanumallee kan namoota baay'ee jechuudha akkamitti achi jala kaa'achuu dandeenya warroonni naan jettan jirtanii guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe wanta kanaadha. Egaa viidiyoo kana namoonni na gaafatan YouTuberoota haarawaa taatanidha. Guyyaa har'aa immoo aappii tokko waa'ee aappii tokko yoo barsiiftan yookaan waa'ee viidiyoo tokko yoo barsiiftan video san yookaan immoo aappii barsiiftan san linkii isaa argachuudhaan akkamitti descriptionii video keessan yeroo gallakkiftan descriptionii jala kaa'achuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kana jechuun tokkoffaa namoota baay'ee argachuudhaaf isin qarqaara. Keessattuu linkii viidiyoowwan keessanii kan gallakkiftanii akkanumallee linkii YouTube chaanalii keessanii akkamitti descriptionii jala kaa'achuu akka dandeessanii fi akkamitti koppii gochuudhaan namoota barbaadaniif ammoo akkamitti erguu akka dandeessan pilaatfoormii kamiin Imo irratti, Telegram irratti, WhatsApp irratti jechuudha. Kana isinitti agarsiisa. Karaa biraatiin immoo dhaggeeffattoota kan koo aappii tokko yoo barsiiftan keessattuu YouTuberoota warroota taatanii fi viidiyoon kun waa'ee aappii tokko yoo barsiiftan aappii san immoo akkamitti linkii isaa descriptionii jala kaayattanii namoonni achirra seenanii salphamatti linkii san tuquudhaan akkamitti aappii isin barsiiftan san buufachuu akka danda'an akkamitti gochuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Namoonni baay'ee waa'ee kanaa ni beektu waa'ee linkii kana. Har'a garuu namoota hin beekneef YouTuberoota haarawaa taataniif isin qarqaaree ittiin qabadhee isin dhufe. Walumaa galatti guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe isa kanaadha jechuudha. Viidiyoo keessan gallakkiftan kan namootaas ta'uu danda'a descriptionii jala kaa'uudhaan namootaaf gallakkisuu ni danda'ama. Akkanumallee waa'ee aappii tokko yoo barsiiftan waa'ee aappii sanillee linkii isaa descriptionii jala kaa'uudhaan bakka kanaa buufadhaa jettanii namootatti himuu ni dandeessu jechuudha. Egaa bifa kanaan akkamitti linkii kanneen argachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Warroonni YouTube chaanalii kan kootiif haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti kenna. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma kanaan dura isiniif ibsuudhaaf yaaletti har'a guyyaa har'aa kana kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe YouTube keessan irratti viidiyoowwan adda addaa yoo gallakkistan akkanumallee linkiiwwan social media keessanii akkamitti argachuu akka dandeessan linkii YouTube keessan irratti viidiyoo kanaan dura gallakkistan immoo akkamitti argachuu akka dandeessanii fi akkamitti beeksifachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf asirratti Google Chrome irra ni seenna. Google Chrome irra seentanii viidiyoo tokko upload yoo gootan mata duree ni barreessitanii ergasii immoo descriptionii haala kanaan ni barreessitanii asirratti fakkeenyaaf waa'ee aappii tokko yoo kan barsiiftan ta'e asirratti dhuftaniitti jechuudha. Linkii aappii sanii asirra kaa'achuu dandeessanii akkanumallee linkii aappii sanii Telegram keessan irra godhatanii Telegram irra deemaatii buufadhaa jechuu ni dandeessanii. Kanaafiyyuu maal gootan jechuudha asirra dhuftanii social media keessan haala kanaan jechuudha asirratti ni godhatan jechuudha. Descriptionii jala fakkeenyaaf YouTube kan koo asirraa argachuu dandeessanii, Facebook page kan koo asirraa argachuu dandeessanii, Telegram kan koo akkanumallee Instagram kan koo asirraa argachuu dandeessanii. Bifa kanaan akkamitti godhachuu akka dandeessan hamma tokko isinitti agarsiisa. Duraan dursitanii fakkeenyaaf isin viidiyoo kana hojjettanii yeroo gallakkistan boodatti as descriptionii jalatti viidiyoowwan tokko kaawwachuu yoo barbaadan viidiyoo keessan kan kanaan dura gallakkiftan kan akka namoonni isiniif ilaalan barbaadan yookaan namootaaf ni fayyada yaaddan linkii isaa as jala godhachuu barbaadan maal gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Duraan dursitanii aappii YouTube jedhamu kana keessan seentanii ergasii asirratti profaayilii isaanii tuqxanii profaayilii YouTube keessanii ergasii your channel kan jedhu kana ni tuqxanii asirratti videos kan jedhu kana keessa seentanii viidiyoowwan kanaan dura isin gallakkiftan hunda ni argattan jechuudha. Asirratti viidiyoowwan isin kanaan dura gallakkiftan hunda ni argattanii linkii viidiyoo keessan kan kanaan dura gallakiftanii tokko achi jala godhachuu yoo barbaadan fakkeenyaaf asirratti viidiyoo tokko isin barsiisee ture akkamitti viidiyoo amma duratti argitan sana jala kaa'achuu akka danda'u linkii viidiyoo kanaa isinitti agarsiisu. Asirratti tuqaa sadii kana ni tuqxanii yookaan immoo viidiyoo keessan share isa jedhu kana tuqxan jechuudha. Linkii isaa argachuudhaaf share isa jedhu kana ni tuqxanii yookaan immoo viidiyoo fuulduratti jechuudha mallattoo tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana tuquudhaan salphumatti immoo asirra dhuftanii share kan jettu jirti. Share kan jedhu kana ni tuqxanii karaa lamaaniinuu share gochuu ni dandeessan jechuudha. Ergasii share kan jedhu kana tuqxanii ergasii immoo copy link kan jedhu dhufa. Copy link kan jedhu kana argaa jirtanii copy link kan jedhu kana linkii viidiyoo kana copy gootanii haala kanaan ni fudhatanii ergasii immoo bakka viidiyootti gallakkistan san bira deeytanii descriptionii jalatti waa'ee viidiyoo kanaa ni barreessitanii ergasii linkii isaa asirra gootanii linkii kana tuqee namni viidiyoo keessan isiniif daawwachuu danda'a. Fakkeenyaaf viidiyoon amma an copy godhe akkaataa fakkeenyaaf amma viidiyoon an copy godhe akkaataa dhoksaan viidiyoo itti waraabuu dandeessan kan jedhudha. Kanaan dura barnoota isaa isinitti barsiisee jira. Ergasii isa kana
haala kanaan erga barreessanii booda linkii kana tuquun daawwadhaa jettaniin linkii kana tuquun daawwadhaa. Haala kanaan erga barreessanii booda ammas dhaggeeffattoota kan koo mallattoo kanatti fayyadamuu dandeessanii ergasii maal gootan jechuudha asirra dhuftanii asirra qaqqabdanii sekendii muraasaaf irratti qaqqabdanii ergasii paste gootan. Linkiin viidiyoo sanii haala kanaan as dhufee jira jechuudha. Namni kamiyyuu as dhufee yeroo descriptionii viidiyoo keessanii jala seenu as tuquudhaan viidiyoo kana isiniif daawwachuu ni danda'a jechuudha. Viidiyoo keessan haala kanaan descriptionii jala kaawwachuu ni dandeessanii viidiyoowwan kanaan dura darban viidiyoo 3-4 as jala kaawwachuu ni danda'ama. Haala kanaan steppiin isa kanadha. Lammaffaa immoo social media akkamitti asirra godhachuu danda'a. Linkii social media kan kootii akkamitti argadhaa warroon naan jettan jirtanii fakkeenyaaf social media kanneen asirra kaa'adhee jira. Isin immoo akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Tokkoffaa linkii YouTube keessanii argachuu barbaadan salphumatti YouTube irra seentanii channel keessanii tuqxanii ergasii immoo asirra dhuftanii your channel kan jedhu keessa seentanii salphumatti jechuudha linkii YouTube keessanii argachuudhaaf asirratti tuqaa sadii kana tuquudhaan ergasii immoo share kan jettu isinii dhufti share kan jettu kana kilik gootanii ergasii copy link kan jedhu isinii dhufa copy gootan jechuudha. Copy gootanii bakka sanitti deebitanii haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkuma duratti isinitti agarsiise bakka kanatti space haa kenninuu fi isinitti agarsiisuudhaaf kan itti fayyadamaa jiru. YouTube koo argachuuf jettan. Asirratti YouTube kan koo argachuu linkii kana tuquudhaan subscribe godhaa jedhee jira. Haala kanaan isa copy goonee finne linkii YouTube keenya asirra dhufnee paste goonaa jechuudha. Haala kanaan as dhufee jira jechuudha. Linkiin YouTube keenya haala kanaan. Social media biraallee akkamitti fidachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf Facebook page yoo qabaattan Facebook page keessan irra seentanii ergasii immoo page keessan irra seentan jechuudha. Page keessan kan Facebook irra seentanii page kan jedhu kana keessa seentanii ergasii page keessan ni filattan jechuudha. Baay'ee waan qabuuf asirraa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo baay'ee waan qabuuf haala kanaan isin dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo page keessan gubbaa kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirratti argattan jedhee yaada. Gubbaa kanarratti asirratti overview inbox kan jedhu kana keessa dhumarratti more kan jettu jirti. More kan jettu kana kilik gootan. Ergasii immoo gara dhumaarra yoo dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo linkii page keessanii haala kanaan asirra dhuftanii copy gootan. Copy page link kan jedhu kana kilik gootanii ergasii copy isiniif godhee jira jechuudha haala kanaan. Gara sitti deebitanii amma fakkeenyaaf dhaggeeffattoota kan koo asirratti dhuftanii maal jettanii barreessitan jechuudha. As jalatti Facebook page kan koo argachuuf linkii kana tuqaa jettanii. Ergasii akkuma asirratti argattan Facebook page kan koo argachuudhaaf linkii kana tuqaa isin jettanii ergasii immoo isa copy gootan san as dhuftanii as qaqqabdanii jechuudha paste gootan jechuudha haala kanaan. Haala kanaan page Facebook kan kooti linkii isaa as fidee jira jechuudha. Namoonni salphumatti as jala dhufuudhaan gara Facebook page kan kootiitti seenuudhaan follow na godhuu ni danda'u jechuudha. Kan TikTok illee kan adda addaa illee haaluma kanaan jechuudha copy kan gootanii egaa wanti adda ta'e tokko illee hin jiru jechuudha. Amma immoo account keessan kan Facebook argachuu barbaadan inni duratti Facebook page dha argachuu barbaadan asirra dhuftanii profile keessan irra tuqxan jechuudha. Fakkeenyaaf asirra dhuftanii profile keessan irra tuqxanii ergasii immoo asirratti tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana kilik gootanii ergasii dhumarra yeroo dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo copy link kan jettu jirti. Isa linkiin kanaadha jechuudha. Copy link kan jedhu kana kilik gootanii copy gootanii as dhuftanii jechuudha gara description jala keessanii jalatti Facebook keessan as jalatti maqaa itti barreessuudhaan isa qaqqabdanii paste gootanii beeksifachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa biraatiin dhaggeeffattoota kan koo warroonni waa'ee online akkanumallee waa'ee aappiiwwan adda addaa warroonni barsiiftan jechuudha. Aappii tokko waa'ee aappii tokko yoo barsiiftan aappii san akka namoonni buufatan description jala seenanii akka buufatan yoo barbaadan as jala dhuftanii salphumatti akka buufatan yoo barbaadan maal gootan jechuudha. Duraan dursitanii aappii barsiiftan beekuun barbaachisaadha. Ergasii Play Store irraa buufatan waan ta'eef yeroo baay'ee aappiiwwan adda addaa fakkeenyaaf isin waa'ee aappii toon aappii jedhamu kan barsiiftan yoo ta'e linkii aappii kana argachuu yoo barbaadan Play Store irra seentanii search gootan jechuudha. Search gootanii haala kanaan isin dhufa asirratti tuqaa sadii kana tuqxanii ergasii immoo share kan jettu jirti. Share kan jedhu kana kilik gootanii ergasii copy kan jettu jirti. Copy kan jettu kana kilik gootanii copy gootan jechuudha. Aappii kamiyyuu bifuma kanaan copy gootan jechuudha. Wanti biraa isin barbaachisu fakkeenyaaf aappii biraa barsiiftan haa jennu fakkeenyaaf CapCut kan jettu kana yoo barsiiftan jechuudha. Isin viidiyoo keessan irratti waa'ee kanaa barsiiftan yoo ta'e aappii kana aappii search gootanii Play Store irra seentanii ergasii immoo aappicha ni argattan jechuudha. Fakkeenyaaf search gootanii haala kanaan ni argattanii ergasii immoo maal gootan jechuudha aappicha irratti qaqqabdanii asirratti tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana tuquudhaan asirratti share kan jedhu kana yoo gootan copy gootan bifuma amma duratti isinitti agarsiise jira. Copy kan jedhutu isin dhufa share kana yoo tuqxan copy gootanii amma immoo garam deemte jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaale salphumatti description jala aappii kana namni akka argatu yoo barbaadan aappicha argachuuf jettan. Aappicha linkii kana tuquun buufadhaa jettanii aappicha kana ni beeksiftan jechuudha. Weebsaayitis bifuma kanaan wantoota adda addaas bifuma kanaan as jalatti beeksifachuu dandeessanii asirra qaqqabdanii isa copy gootan san paste gootanii aappiin toon aappii jedhamu sun haala kanaan linkiin isaa as dhufee jira. Namni yeroo dhufe jechuudha description jala seenee salphumatti linkii aappicha kana tuquudhaan Play Store irraa salphumatti ni buufata jechuudha. Haala kanaan kan beeksifatan jechuudha. Egaa namoonni gaafii kana nagaafatan salphumatti haala kanaan argatanii jirtan jedhee yaada. Haala kanaan kan sirreeffatanii jechuudha. Isin kan Telegiraamas ta'uu danda'a kan barbaadan haala kanaan copy gochuu dandeessanii fakkeenyaaf kan Telegiraamaa copy gochuu barbaadan Telegiraama irra seentanii
ergasii tuqaa sadii kana nuti ta'anii Telegram keessan beeksisuu barbaadan ergasii immoo settingii keessanii seentanii linkii Telegram kan keessanii argachuu barbaadan ergasii immoo asirratti linkiin asirra jira jechuudha. Isa kana copy gootan qaqqabdanii username kan jedhu kun linkii Telegram keessaniiti. Egaa bifuma kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappii kamirraayyuu copy gootanii asirra dhuftanii description jalatti barreessitanii maqaa irratti barreessitanii ergasii immoo isa copy gootan san paste gootan jechuudha. Asirra dhuftanii paste gootan wanta barbaadan jettanii erga barreessitanii booda paste gootanii as jala godhachuu ni dandeessu jechuudha. Dhuma irratti save gootan jechuudha. Video keessan gallakkistanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf wantoonni nu guunne sun namoonni akkamitti akka daawwachuu danda'anii fi akkamitti ilaaluu akka danda'u isinitti agarsiisu. YouTube irra seentanii fakkeenyaaf videoon isin gallakkiftan fakkeenyaaf videoon anamma garee irratti isiniif edit godhe jechuudha. Video kana irratti qaqqaba namni fakkeenyaaf video kana daawwataa jira. Baay'ee linkii social media keessanii kan Facebook keessanii kan Telegram keessanii kan barbaadan jechuudha. Kan Facebook kan Telegram kan video YouTube keessan irratti gallakkiftanii linkiiwwan kanneen argachuu barbaade linkii kana argachuudhaaf description jalaa ni argattu linkii aappii kana jechuu dandeessanii video dabalataa nama affeeruu dandeessanii description jala argachuu ni dandeessanii linkii isaa jechuu dandeessanii akkanumallee social media keessan beeksifachuu dandeessanii isallee description jala argachuu dandeessanii yeroo jettaniin namni salphamatti asirratti mallattoo V kana tuquudhaan description jala seenaa jechuudha. Description jala erga seenee immoo more ka jedhu jira. Egaa haala kanaan inni duratti nu guunne guutumaan guututti gara na dhufee jira jechuudha. YouTube irratti upload gootan wantoota linkiiwwan social media adda addaa linkiiwwan video keessan kan kanaan dura gallakkistanii haala kanaan description jala kaawwachuu ni dandeessanii jechuudha. Linkiiwwan keessan copy gochuudhaan namaaf erguus ni danda'ama. Fakkeenyaaf karaa biraatiin isinitti agarsiisu video keessan tokko fakkeenyaaf video kana jechuudha namaaf karaa Telegramaatiin, Facebookiitiin akkanumallee Imootiin karaa barbaadanii namaaf share gochuu barbaadan asirra dhuftanii mallattoo share kana inni tuqxanii video keessan irra dhuftanii jechuudha. Ergasii copy gootan jechuudha. Copy gootanii copy linkii kan jedhu kana copy godhee jira jechuudha video kana. Fakkeenyaaf Telegram irra deemee namaaf share gochuu barbaade Telegram irra ni deema. Ergasii immoo nama barbaadeef jechuudha. Nama barbaadeef asirra qaqqabuudhaan asirra dhufee jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo maal godhaa fi paste godhaaf jechuudha. Asirra qaqqabee bakka meeseejiitti isiif erguu kanaatti irratti paste godhaaf. San dura garuu wanta barreessuu fi barbaadan asirratti ni barreessitan jechuudha. Asirratti ni barreessitanii wanta jechuu barbaadan jechuudha. Waa'ee video sanii ibsu jechuudha. Ergasii nama kanaaf erguu barbaade immoo asirratti qaqqabee linkii isaa paste godhaa jechuudha. Erga paste godhee booda naan ergaa fi jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo naan ergaa fi seendi nan godhaaf. Ergasii videoon kun haala kanaan nama kana ni dhaqqaba jechuudha. Mata duree sirra barreesseera. Haala kanaan nama kana ni dhaqqaba jechuudha. Karaa Facebook irratti illee haaluma kanaan wanta adda ta'e tokko hin jiru. Linkii kana qofa paste gootan achirra sadheetanii karaa social media kamiiniyyuu haaluma kanaan video keessan beeksifachuu ni dandeessu. Dhaggeeffattoota kan koo waa'ee linkiitiin wal qabatee namoonni YouTuberoonni haarawaa taatanii fi video kana karoo jedhee deebii gahaa argatanii jirtan jedhee yaada linkii kamiyyuu haala kanaan copy gochuu ni dandeessan jechuudha. Bifa nama isinitti agarsiise kanaan haala kanaan immoo video tokko yeroo gallakkistan jalatti immoo social media keessan kan akka Facebook kan akka Telegram keessanii kan akka Facebook page keessanii beeksifachuu ni dandeessanii. Videoowwan kanaan dura video YouTube keessan irra gallakkistan illee description jalatti haala amma isinitti agarsiisaniin video copy gootanii ergasii immoo linkii isaa description jala kaa'uudhaan namoonni akka daawwatan affeeruu dandeessanii. Waa'ee aappiiwwan adda addaa yoo kan barsiiftan ta'e immoo Play Store irra seentanii salphamatti aappii sana search gootanii ergasii immoo aappicha erga argattanii booda bakka aappicha argattan san irratti jechuudha. Aappicha barsiiftan san irratti Play Store irratti erga argattanii booda asirratti tuqaa sadii kana tuquudhaan share ka jettu kana erga tuqxanii booda copy gootanii ergasii immoo bakka video san lakkistan description jala dheetanii paste gootanii haaluma amma isinitti agarsiisanii paste gootanii ergasii immoo namoonni salphamatti description jala video waa'ee aappii isin barsiiftanii san aappicha san salphamatti Play Store irra seenanii buufachuu ni danda'u jechuudha. Linkii san tuquudhaan haala kanaan beeksifachuu dandeessanii. Egaa video kana kan hojjedheef YouTuberoota haarawaa fi deebii gahaa akka argattan abdii qaba. Barnoota kan koo kanarraas asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube channelii keenyaaf haarawaa taatan subscribe godhaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan channelicha like share gochuun dagatinaa. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa oolaa.